Gaaffii duraa warri mootummaa yoo siyaasa nuu fayyadamuu keeka tokko nama ture yoo kan naajjanyaan kun halaali waraani jennaan yoo siyaasu baate halaali jedhe kanaafi wal nyaachuu bira osoo hin ta'ine wal nyaachuu bira osoo hin ta'ine furmaata jiru barbaachisaadha. wal nyaachuu illee dhufnaani ani nyaatu fi nyaatamu illee qophiidha. qabsoo gadi bayanii maali sirbaa gabbaanii morma galfatanii jiran. kanaaf dhugaa qabna nama nyaachuudhaan deemu na nyaachuudhaan deemnaan garuu fura nyaachuu waa immoo leeyyuu. kan biraa waa'ee milikaa kakaafte wanni akka milikaa uummata keenya milikaa hin jiru. biyya sanitti qaama lama waliin waan barbaade nama mala illee gaafatan namni Abiy Ahmed inni milikaa humna lama. This is crazy. Abiy ministeerri isa gaafatu hin jiru, paarlamaan isa gaafatu hin jiru, maallaqa biyyaa biliyoona 10 baasee masaraa ijaara paarlamaan waggaa gaafate na gaafachuu hin dandeessan jedhan. milikaa dhufee mana keetii nyaatee kama loqaa eeggan hin qabaru kan na gaafatu jiru fiigan. milikaaf Abiy akka biyyi duwwaa itti deemu. kanaaf Abiy irraa wala milikaa ta'uu namarraa dhaabuu qabu dirqama. This is a must. irra hin jiru barbaachisu jiru. Abang yang kamsan gamesuan kali, one kamsan case dapat dijual produser ada case, yang ini bela ada, bukan ada, rempahan ada, lagi sagal gara-gara sendiri lalu ada, bukan promosi, lu sagal ini sagal tadi sagal gara-gara sendiri ragu. Gafal bulan isaan angkut rumah tahu nanti kunjungan ni ayatan ni ayatan anggar pun tahu wah yang tak kita anggar pun tahu orang boleh hauli dari sana tak sesuai awalnya kunjungan gar kita ni tak gar amal lama jalan bersifat anak ko mami namanya itu sampai lagi sih kita orang mau wangi segala tu teman ini bilang gambe abso akan berisi yero akan sendiri dan ada yang usai akan berisi luar badan gawo maybe orang laman turasan maybe mutan orang kapan leka tadi mungkin tinggal cari मैं अंकल orang ले सेना नहीं ये मुसल ले सेना नहीं अलग orang cuma lagi ikhtilal lalu mereka asal dua hilang Iba itu untuk mulai jadi amal lama bulan kaman ibaratnya mulai jalan deh. Hai. Jadi buiyan ittihammat cuma bijatina interbilan. Arrabar Abiy adane shimallis bulchanna तो हमारा पिंपी है लिखा है पूरी जगह तो इन्हें दिखला बिल्कुल आप बाहर कैसे देखना आसियाना तो करेंगे वो तीन से बना लो हसीना मुंबई तो हंसा मुंबई बिल्कुल तीन के तुझे नाम हमारा तोहन में जला में ठीक रहना तोहन में जला में औरंगाबाद में अम्मा से हमारे दिल ले मुझे गले तू बिल्कुल नहीं आने फिर कुछ गिरा मालिक मेरे मुझे मुद्दा तो कौन गिरा ले जरा मुझे मुद्दा तो कौन एक है गिराते रिर्मी आज कुछ जरा कैसान और कुछ जरा चरना लगा मगदल तो कोई भी मुख गमा गमा ने किनारा डाल दे कुर्सी पूजा लूगा सही यारा सुरंगम में कुत्ते की कितनी मोड़ तुम वानी जिम्रे उन तुमने मेरा काम जर तुरुस तू भी तो मुखा कसी तुरुसा नहीं कोई बात नहीं देंता गामा तो किल्ले से उधर से ना पिसाए तू इसलिए क्यों हो रहा हो मौसम ना तो कुछ नहीं सरकार रहेगी मुझे क्या तो कुछ नहीं लगा मुझे
qabatte biyya Itoophiyaas qabatte maqaa Oromoos qabatte kumte zamana Oromoo maqaa sabuun qaanfatanii nuti mootummaa Oromoo diingaan maqaa Oromoo fuudhanii kufanii maqaan keenya lammata akkan deebinetti maqaa Oromoo kan qabsoo aarsaa meeqaan Oromoon faayidaan qabdu Oromoon bu'aan qabdu fayyadu san aarsaa qeerroo meeqaattamiiti ummata keenya deebinee boonsine amma qaaneessuun jiran namni Oromoo ta'ee jara kan hoggaa argu waan isa balleessaa isaanii laafina isaanii darrina isaanii qaanii isaaniitiin hin qaanofne hin jiru. We are embarrassed on their behalf. Kanaafi dhugaadha hamma tokko yaaluun dirqama. Ubni ajaa'ibanii firraa muran jechuudhaaf murreellee dadhabu. Amma garuu sulbii dallaa suwarri kana booda maqaa keenyaan daldaluu akka hin dandeenye isaan maaliifi we deserve better. Oromo deserves better. They are unfit. Ethiopia fi Oromo hogganuudhaaf they are unfit. Ready ga'umsa hin qabani qabaachuufillee hin ta'an gad deemaa jiran akka hidda lufaa namni bara hoggaangoo qabate muuxannoon qabu nama hoggaangoo qabate dongora hojjeta yeroo wayyaa deema kun jarri gad deema abataa gadaa hanga boolla taakkuu beekan kan ta'e saree budeema kana jechuun ni dhiibu jiru warra qabsoo irratti miilame rakkoon ijoollee amma warra jirtu hamaan jibba qabsoolaa qaban jibba keessattuu maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu jibbi isaan qaban dhufa keessa jira. One of the most damaging thing namoota qabsoo keessa ture kaasaagaa ta'e itti maxxanee faarse ka isaan salphisanii ari'an malee nama tokko meenaa hima maqaan ta'u warra nu biraa gale hooggantoota adda bilisummaa Oromoo ka isaan jalan maxxifatee isaanii goree nu lolaa ture amma bara salphisaniitu kararra gataa jira jechuudha. Ati kan namni beeyne ka dadarii fi jaajaa fi daaroo billikaaf daaroo boorumatti madaa'ee ka achitti amma rakkataa jiru jedhe gaafa gallee propoozaala dhiyeessinee turre kan fandiin qabsaa'ota miidhamanii maatii isaanii deebisanii ijaaruudhaaf tumsuudhaaf barbaachisu. Oromiyaan qabeenya guddaa qabdi. Wanni tokkichi isaanii tokkichi ijoollee bilisummaa amma hattu nama kuma tokko miidhama kuma tokko gargaaruu danda'a jechuudha. Isaan garuu miidharra miidhoo maaliif qabsoo keessa waan hin turiniif nama qabsoo keessa ture jibba hama keessaa qaban gargaaruu qofaa miti. Gaafin biraa shiftaa lamaan ka jette ka bosona galee bar seera ala jira. Shiftaan biyya rakkisaa jiru hunda caalaa shiftaa maqaa mangistii qabu. Shiftaa bosona galee waan qeedhaan hiimee caakkatti isa galche san fuudhees mana deeffanna san. Ijoollee keenya ta bosona jirtu ijoollee keenya qofa ta'e ijoollee Amaaraa ijoollee naannoo adda addaa dhiibamanii bayan. I know these people ni beekaa baran ilaalcha garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Ijoollee amma waboo jaamanis ijoollee faannoo jaamanis hedduu isaanii akka amma fiintaaleeyyii isaanii warra itti ooman kanaa miti. Ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Garuu ijoolleen tuni ka Eertiraa turees ka bosona turees dhufeeti Abiy Ahmed jala siree qabaachaa ture waggaa tokko lamaaf. Samboona dirree siyaasaa dhiphatee namni jiiluu dadhabeet dhiifatee bosona gale. Shiftaa caakkaa jiru san waan caakkatti waan bosonatti isa galchisan furreen qeetti deebinaa jechuudha. Siyaasaan biyyattii dirree irratti akka furamtu. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirra gara afaan warra siyaasaatti akka deebitu goona. Shiftaa mootummaarra jiru yoo sirraa'u baannan akkuma warra isa uumee sanitti lafaan geenya. There is no way around it. Aangoo mootummaa qabatanii masaraa mootummaa keessa ta'anii qawwee mootummaa kan qabeenya ummataatiin bitame qabatanii shiftaa ta'anii guyyaa halkan nama saamaa oolu itti dhiifamuu qabu jechuudha. Dhagaa har'a qawwee waggaa qabata aangoon waan nama gootu beekaa. Onnee hin jirre nama akkamitti. Gaafa na sallaa baradhu nama abbaa murtii tokko biratti hin baradha ture.
galgala waggaa jimaan jalaa dhumte na ergan shubbutii kan kennan shubbutii waggaa qabate dukkana kana keessa onneen biyya wanni fedhee dhufe laala akka ajaa'iba kanatti hin deemu gaafa isiin na bira jirre manaa bakka uumuu hin sodaadhe gaafa tokko osoo akkasii deemu kitaaba keessatti gartanii waraabessi bakka kanaa dhufee agarree kadhee aanaa fi qawwee intalaa saddama caasee jechuudha. Dhagaa warri aangoo irra qawwee qabatee maal jedhu kuni warra isaan duraas irraa barachuu danda'u qaba. Qawween hanga feetee jiraatte ummata oliiti. Ummata oliiti. Jaarraan baagadaa dur maal gatu jedhu. Ummanni keenya kun tokko ta'ee ol ba'ee gaara Inxooxxoo irraa gaffincaannan mootii Haile Sillaasee kana daaraa godhaa jira. Eerroon kanuma gootee bakka tokko taatee tokko fincaatee wayyaanee daaraa goote waan biraatiin. Har'as taanan madaallii kamiyyuu sirni wayyaanee gara kana caala jabinaan paartii cimaa qaba, seekiyuritii cimaa qaba, diinagdee cimaa qaba, siyaasa cimaa qaba. Jarri kun seekiyuritii qaban, diinagdeen qaban, paartiin qaban. Nu Oromootu asiin isaan ga'e. Nuti sireera isaan ga'e, nus siree isaan jala qabaa ture jechuudha. Yoo sirraa laata waan biraan gootu jaluma qabu dhiirlee irraa gadhiifna walii biraan dhufu jechuudha. Dhimma federaalizimii dhimma filannoo hundi itti dhufna. Beekumsa qabna Oromoon beekumsa qaba uummata sirnaan bulu, uummata aadaan bulu, uummata dimokiraasiin bulu. Oromiyaas tahaqa uummattoota isii keessa jiru Oromoo qofa osoo hin ta'in sablammoota isii keessa jiru. Itoophiyaas uummanni bara abdii akka nurraa qabaachaa ture 2018. It was not just about Oromos. Sabaaf sablammiin nu wajjin cunqurfamaa cafaqamaa ture. Amma booda uummanni cunqurfame kuni uummanni Oromoo kun akka keenyatti laalaa cunqursaa beeka. Kana booda miidhaa nurraa dhuftii jedhaniitu abdii mul'isaa ture jechuudha. Abdii san nyaatte ijoollee ture. Kabiraaniiti uummanni murtii isaan keessaa ba'e yeroo adda addaatti nu miidhaa tureewu amma booda miidhaan ni dhaabanti araaraan nagee nuuf nagarii yaadaa ture jechuudha. Mismanagement of the transition kana koo kana hunda nutti uume. Kanaaf sirna ummatoota Itoophiyaatiif ta'u marii manabbaadhaan ilaameedhaan ummatoota hogganoota isaanii wajjin mari'annee sirna ummata keenyaafis ummata biraafis ta'u jaaruu qabna jaaruu ni dandeenyaa jechuudha. Kabiraa wanni cimaan Oromoon fudhachuu qabu yeroo amma jiru kana keessatti tokko maqaa isaatiin Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa irratti isa qofa irratti lama tumamaa jirra bardhiiroo mootummaan kun gama lamaan nu jeesaa jirti. Gama tokkoon nu saaman nu jeesan nu hidhan uummata kana. Gama biraan maqaa keenyaan uummata biraa miidhan uummanni biraa mootummaa Oromoodhaatitu namni nu jira ni jibbanna jechuudha. Oromoo foobiyaan hangaan du'aa irratti dachaa meeqa guddattee jirtu. Maqaan nyaatan maqaan balleessan darriin isaanii tuffii dide hammeen isaanii jirta dide biisaa stop kana dhaabuu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif nuti biyya nu hundaaf taatu ijaaruu barbaadna. Waa'ee Oromoo fi Itoophiyaa waliin ga'u Oromoon Itoophiyaa jibbee hin fincille miidhaa Itoophiyaan fiddu jibbee fincille dhaggeeffadhaa. Nuyi Itoophiyaa jibbineen fincille kaleessaas nuyi Amaara jibbineen fincille Tigraay jibbineen fincille Oromoon kan fincille miidhaa maqaa Itoophiyaatiin irra ga'u ifirraa cabsuudhaan. Har'ammoo dirqamni Oromoo akeenya Oromoo kan ta'uu qabu Itoophiyaan nullee miti nama biraallee hin miine. Nuni qofaa miti nama biraallee hin miine. Gaaruma har'a Itoophiyaan kalee nu miidhaa turte sun harka nama keenyaatiin nullee miidhuu jirti sababni kaan illee miidhuu jirti jechuudha. Gama lamaan kasaanaa keessa jirra miidhaa gam lamaa keessa jirra jechuudha. Gama tokkoon Itoophiyaa qabatanii nu miidhuu jira ijoolleen keessa ba'e. Gama kaaniin maqaa keenyaan immoo mootummaa Itoophiyaa qabatanii sabaaf sablammii miidhaa jiran. Kun hariiroo nu sabaaf sablammii wajjin qabnu baay'ee miidhaa jira jechuudha. Kanaaf walitti ni araarama Itoophiyaa fi Oromoon waan inni wal lolchiise sirna abbaa irree dhufaa dabra aangoo qabatee maqaa saba tokkootiin uummatoota nyaatu jechuudha. An marsaa dabalee sirriitti dheera ejjennoo fi
wanni Oromoo ta'u wanni sabaaf sablammii biyya saniitiif ta'u biyya faffacaasanii deemuu miti. Itoophiyaan amma jirtuun facaanan Oromiyaan keessaa baatu hin jiraattu kana beekaa. Tigraay keessaa baatu hin jiraattu. Faffacaatii okkatee lafa buute ni beektanii? Okkotee lafa buute kaan. San keessatti Oromoon hin buufatu. Namni fuula kijiban dhaga'inaa. Riyaalitiin jiru maali? Biyyi Itoophiyaa tun sirraa'uu qabdi. Sirraa'uu ni dandeessi. Oromoo bakka taatutti, Tigree bakka taatutti, Guraagee bakka taatutti, Amaara bakka taatutti, Soomalee akka taatutti haqa walii eeganii, dhugaa walii eeganii, waliin mari'atanii, negosheet godhanii, baargeen godhanii sirna mootummaa Itoophiyaadhaa kan wal qixxummaan, bilisummaan, wal kabajni keessa jiru jaaruun ni danda'ama jechuudha. Walii galatti waa'ee ijoollee abaa'ootiin itti gaafatan. Ijoollee abaa'oo isin jedhan kun qeerroo bakka keessanitti isin dhiibbanii dhuftan. Kijiba finxaalee maal jedhan kun marroon isoo taate bara meeqa dura nama qabsoodhaa ba'e. Garaagarummaa tarsiimoodhaa qabaachuu dandeenya. Wanni garuu ifa ta'uu qabu marroo ta'ee zammana kaasee kan bosonan galchee dogongora badii siyaasaa Finfinnee irratti Abiyyi Ahmadii fi tuunni isa marsee harka dha'uun raawwate. Hanga wanti hakiimoo jedhamtu karaa deemtutti Oromiyaatti nageen hin jiraatu, Amaarri nageenyatti hin jiraatu, Tigreen hin jiraatu, Soomaaleen Moqodishoo illee nageen argattu. Rakkoon guddaan gamba Afrikaadhaa kaleessa sarras masaraa kana kan hoggaan jiru masaraa haaraa ijaaruutti ka'e qaalichi akkasii sirna bulchiinsaa Finfinnee illee jiru jechuudha. Finfinnee karaa deemtuun, Finfinnee eemaruun, Finfinnee sirreessuun nagaa Baardaariifis, nagaa Maqaleetiifis, ka Jijjigaatiifis, ka Hawaasaatiifis, ka Moqdishoo illee barbaachisaa jechuudha. Rabbiin waan godhan laal. Tigree wal lolchiisan, Amaara wal lolchiisan, Oromoo wal lolan. Somaalee itti baqannee keessa jiraachaa turellee diinamu godhe. No. Nuti uummanni Somaaleetis galata nurraa qaba bara. Gaafa biyya keenya irraa ari'amne abboonni keenya abbootu ni beeka. Isaan keessa qotan. Wanni bishaan rabbi uume nuufillee isaaniifillee ni gahe. Akka isaaniifis tajaajilu akka nuu fayyadu tolchuu dandeenya. Wanti humnaan eeyyama baasuuf hin jiru. Humnaan eeyyama baasuuf mangistuufis hin taane. Maqaa keenya immoo kun eeyyamamuu qabu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa dimokiraatota ka haqa Oromoodhaa eegu, ka kabaja Oromoodhaa eegu, ka haqa Amaaraa eegu, haqa Somaalee eegu, haqa Harariidhaa eegu ni ijaarra ni dandeenya. Lakkoofsa namaa qabna, qabeenya qabna, roorrifamnee beeyna wanni nama biraa roorrifnuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf sirni amma jiru kun sirna Oromoo akka malee miidhaa jiru, sirna sabaaf sablammii maqaa Oromootiin miidhaa jiru waan ta'eef miidhaa kana akka dhaabu dirqisiisuu ka danda'u Oromoodha. Isinitti himu look sirna kan nuti angorra kaa'e I take personal responsibility. Naatu murteesse more than anybody else angorra isaan kaa'uudhaaf. Rakkoo Oromooti uummata Itoophiyaa irra ga'uu illee itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Sirna kana sirreessine uummanni biyya sanii nagaa akka argatu, hafuun akka baafatu, karatti deebisuun sirreessuun beekama. Jarri kun sirraa'uu hin danda'a. Last fall jallaan ibidda jala yoo keessa takkaan ni hiriira, takkaan bageet bala lamaa ala jiru jechuudha. Kan kanaan jiru galatooma.